رابين ينقرز خوات أسكوبت قرهم باسو مركو أمانو بولاكيتي المناماتي ما جنين في ديسي كني ثم في متي مو بي أوبري ثم صنتي وان أسرتي دما مسموحة في ممنوع أجرة وان سلاسيف وان بيكم تكافون دور كمجرني بيتمتي صاروا ما فون دنديو يوفيت يعني خرافة تاني سجل جنيتو نفو إيه أنا جارتي جنيتي jechaa jirti obboleettiin keenya tokko dhalattuu yeeban haati ishii yeebani abbaan ishii immoo oromoodha ammaaf kan jiraattu saudi arabiyaa keessa jiraatti jechuudha. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isinii haa baay'atu akkam jirtu ani nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jecha egaa ka obboloota koo waan baay'ee nama jibbisiisudha. Waqtii kana keessa yeroo kana keessa deemaa jiru jechuudha. Akkuma viidiyoo irratti argaa jirtan obboleettiin keenya kuni laayivii irratti mubaarik musammaa wajjiniini ani niitii jinniitu na fuudhee jechaa jirti. Ani wanta kana dhugaa dubbachuuf addaan baasuun isaatis na dhibe. Sobas ta'ee dhugaas ta'ee ani hin beeku garuu wanta namni tokko jedhe wanna ofiisa asheete jette haasa'aa jira yookiin immoo irratti haasa'aa jira malee waan faraxameetii miti kan haasa'aa jiru mee warroonni beektan namni beektan jechuudha. Dhuguma jinni nama fuuti moo sila mintalli kun diraamaan irratti hojjetti moo jinnumatu nama fuudha moo jinniintu ijaan mul'attu jetti ijaan nama argisiisu ndaamu laayivii irratti nutti fidi yennaani mul'attu jette mul'atu jinnii namatti mul'atu jette mamnuunis jetteerti mul'isuu hin barbaannes hin laayivii irratti hin ba'u jechaa jirti keessaniinas erga jechaa ni jirti mubaarikiin jechuudha. Mee obboloota koo sila wanti kun dhugaadha moo soba moo maalidha moo mee namni jinnii nama fuuti jettanii hin beektuu isin jinnii nama fuuti dhugaa maal arguuf deemna karamitti akka deemnus jiraachaa hin jiru hin beekani namni nama bira darbeet jinnii na fuudha maal irraa qabdu jinnii namarraa maal qabdu joo hin fuudhuu dandeessi ani hin beeku dhugaa rabbii mee warri beektan komentii irratti na barreessa waan kun naa galuu dide dhugaa rabbii dubbachuu jechuudha. Innaa baay'ee gaafii natti ta'e jechuudha. Micayyoo seerasuma taate haasofti feemasii ta'uufis yoo jenne seerasii taate haasa'aarti siruma seerasuma jechuudha bakka. Boodeen gaabbitas yoo jedhanii jedhee gaafatee ture mubaarik booda daa'imallee gaafa godhattee sira keessaa daa'ima ta'e yoo daa'ima warra jinnii fuunis hin jedhu siras nama tokko ani akkas jedhee oromoo ifaman gaafadhu waan akkasii jechaa jirte jechuudha. Mee obboloota kun sila jinnii tana micoomti tuni dhuguma jinnii heerumte moo jinnii nama hin fuuti moo sila falaxamteetu akkanuma haasofti waan isaa hagammaa naa galuu dide jechuudha. Laayivii isheen mallaala dhugaa naaf galuu dide jechuudha. Wanti kun soba ta'ee holola ta'ee hin beeku garuu jinnii na fuudha jetti jinnuma na fuudha addaatuma baastee himteerti ishee afaan ishiitti irraa dhagaye waan ta'eef laayivii ishiitu waraabeera kalee galgala jechuudha. Kalee galgala sirii kaarduma kutattee laayivii irra teechetu mala jinnii na fuudha jette hin mul'atu jette makkaan jiraa jettee jirti. Fataa jedheetan jiraachaa jiraa jetti bar dhugaa rabbii fataa jedheetan jiraadhaa amma gaafaan Itoophiyaa deemu akkamittan deema jetti laal akkattin deemu jetti daa'imman dinaa kenne jetti wanti ishiin hin jenne jiru jechuudha. Dhugaa maal obboloota koomee jinnii nama fuuti maali oromoonu baay'ee jira kan jinnii nama fuuti ijoollee oromoonu dargaggeechi oromoo miiliyoona meeqa jira amma jinnii heerumti bicoontu hoguma yookiin lammuma biraalleen heerumti oga jinnii heerumtu yaa waaqa koonu baas nuti waan nutti deemaa jiru hin beeknu. Waanuma nu afaan keenya keessaa yaa'aa jiru hin beeknu waan haasofnullee hin beeknu dhugaa miidiyaan kun jechuudha uummata hin maraachaa jira natsaa hin maraachaa ina gartanii yoo amma immoo kafana yaafatee dhufin namni jechuudha amma maarree gisee tokko baafattee dhufte coon takka kafana baafattee dhufte natsuma kafana baafattee dhufte ammallee na gartanii dhugaa rabbii jechuudha hundi ishiitu ammalaa kafana baafattee miidiyaa haara yaatee iyyite jechuudha. Bakka maaliifii bakka seexanatu yaamaa rakaa seexan akka godhaaru na gartanii jinnii mataarra ba'ee yaa waaqa koo rabbi seexanitti taphata ta'ee ani waan isaan beeku dhugaa mee waan masaa hin beeku mee naa ibsaa warri beektan komentii irratti naa barreessaa dhugaa jinnii nama fuutii kan jedhu gaafii natti ta'e waan viidiyoo kana waraabaa jechuudha. Micayyoon immoo dhuguma jinnii na fuudhee jetti ragaas baatteerti qalabatti godhadhee jira jinniitu na fuudhee ani jaarti jinniiti qalabattis nu hidhamee jira ni kaan nu hidhamee jira jettee jirti waa hundi isaa guutamee jira jetteerti garuu namatti hin mul'atu jetteerti.
himteerti jechuudha. Siiresuma taate timti osoo nama feemasii ta'e yookiin maali feemasummaani jinni na fuudhata feemasii ta'a abboo. Hedduu takka nama jibbisiisa dhugaa rabbi wanti kuni ana baay'ee tokko na jibbisiisa jechuudha. Maali kan jinni nama fuutu waaqayyo nu baraaru waan akkanaatirraa illee mee warri beektanii beektu naa ibsaasanii jechuu barbaada. Namni beektanii dhuguma dimcoota jinnii fuudhe moo feemasuuf moo maaliidhaaf akkanatti biyya luka takkaan dhaabde jechuudha. Sijammar kun uummanni halkanii guyyaa waa umashii taasisaa jira laayivii kanarra taa'ee jechuudha. Uummanni badadee laayivii irra taa'ee waa umashii kana haasaa jechuudha. Maali nama ajaa'iba kaadha wanumatu nama ajaa'iba barmicoomatu jinni na fuudhee jettee taasofti jechuudha. Na baay'ee tokko nu ajaa'ibe jechuudha. Naanayyuu takkaa dhaga'een beeku jinni nama fuutii dhaga'een beeku. Amman dhaga'e anaaf haanuma tanaaf haarawaa ta'e baay'ee tokkoon laalee jechuudha. Anuma tanaaf haarawaa wanatti ta'e jechuudha. Biraa dhiisa namoota biraa mee dhiisaa jechuudha. Kanaaf mee dhuguma nama fuutii jinniin tun muumicoon tun feemasuudhaaf waan akkasii wanta kana jettu na hedduu akka nama gaddisiisa. Wanti namni keenya deemaa jiru miidiyaan uummata maraachaa jira, uummata luka takkaan dhaabaa jira, uummata qullaa oofaa jira. In agartan immoo boodatti jechuudha. Boodatti la uummanni keenya kun jechuudha. Akkuma jiruunu carqii baafatee hin deema maal jette jedha. Carqii baafatee hin deemaa jechuudha. Hundi keenya hundumti namaatu jechuudha. Boodatti ilaala fafootte jechuudha. Yaa Rabbi dhaloota keenyas dhufuuf yaa Rabbati nu eegi malee waaqayyomti nu haa eegu. Waaqayyo kadhannaa jabeessuudha malee dhugaa uummanni keenya kun hundi isaatu keessattuu amma Oromoon teenya baddeerti keessattuu Oromoo teenya tana jechuudha. Qullaa hin deemti amma miidiyaa irratti balleessaa irratti qullaa yaate miidiyaa irratti qullaa qulqulluu bahu jechuudha. Maaliif bakka akka ta'an dhabanii waan ta'an dhabanii akkaataa ta'an dhabanii rabbii ofii sodaachuu dhabanii waaqayyo ofii sodaachuu dhabanii har'a miidiyaa irratti baanii waan ta'an haasa'u jechuudha. Maali nama waaqayyo nama uume sodaatanii rabbii nama uume sodaatanii dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Wanti kun baay'ee na gaddisiisa jechuudha. Akka kiyyatti hedduu takkaan gadde obboloota kooyi. Maaliif ani takkaa dhaloota kiyyarratti hagan guddadhee hagan gahe jinni nama fuutii tarmaan dhagahe. Dhagayeetis hin beeku argeetis hin beeku tarmaan dhagahe jechuudha. Sijammar micayyoon osoo haasa'allee ta'ee eeyyin jedhe haasa'a waan hin taane waan afaan isheetirraa dhagaheetiin anuyyuu asirratti bahee dubbachaara. Osoo afaan kiyyaa dhaga'uu baadhee namni fakkeessaa yookiin isa miidiyaadhaan guddifachuuf akkas jettu si miidiyaadhaan guddifachuu maqaa namaa balleessanillee jechuu dandeessa. Garuu wanta abbaan tokko laayivii irratti bahee ofiisaatii hime immoo nama gorsuu qabna irraa akka barannoof deebisuu qabna akkasuma waan gaafii nu ta'e immoo wal gaafannee walii deeffachuu qabna. Kun nurraa hin barbaachisu dhugaa rabbii jechuudha. Hedduu takka nama gaddisiisa. Shamarran yoo sa'aatii kanatti akkana taatu maal dhaloota maal keessa jirra dhaloota bubbee dhuguma dhalootuma bubbeedha kan ammaa kun dhaloota bubbee taanee jirra bakka nu ammaan booda dhalootuma bubbee jedhasan taanee jechuudha. Waaqayyo nu haa yaadatu. Waaqayyo akka badii balleessaa keenya osoo ilaale waaqayyoon akka artummaa isaatti nu haa yaadatu. Araara isaa nagaa isaa nu haa buusu dhugaa rabbii jechuudha. Nageenya fi araaratu hin jirre har'a obboleettiin keenya waan akkasii haasofte jechuudha. Ani hin beeku ani dhugaa takkaa dhaga'ee hin beeku dhugaallee ta'e hin beeku ani takkaa jechuudha. Jinni nama fuutii takkumaa kan dhaladhee hagan ga'e kana jechuudha. Dhaga'ee hin beeku araboota irraallee dhaga'ee hin beeku. Garuu araboota kana meeqa waan nan gaafadha. Jinni nama fuutii hin jedhaan dhugaa rabbi nan gaafadha qo'a. Rabbi nan gaafadhee tananni booru biyyoos ni hojjedha gaafadha jechuudha. Inna anas gaafii natti ta'e bar maali dhanni kun sila wanta akkas seexanni nama fuutu maali seexan wajjin jiraadhaan nama dhiise yaa waaqa bara daabulos wajjin jiraachuuf namni rabbi baasii haa gooftaa koo dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa. Kanaaf obboloota kooyi mee warri beektanii komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma warroon chaanala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhani nu maamila keenya ta'a warri ta'aa jirtan hedduu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Qeeqa fi yaada qabaattan komentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Baay'ee isiniin jaalladha.